Jirra jirtuu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya oduu yeroo ammaa tanaa qabattee isinii dhiyaatteetti hin jiran. Waraanni Suudaanii gaggeeffamaadhaa jiru gara xumuraatti deebi'ee akkaaniif jiru Ameerikaa fi eegamtaan Araba Imireetota beeksisaniiti jiran. Waraanni Suudaan kan yeroo hedduuf biyyoota keessatti rakkoo gurguddaa gaggeessaa ture akka xumuramu jechuu gamtaan Araba Imireetii fi Ameerikaan waliin ta'uun beeksisan. Oduu keenya isa itti aanuun immoo Keeniyaatti hongee hammaateen beeyladaan hedduun dhumuu irraa kan ka'een beeyladoota dhuman hunda rakkoo hamaadhaaf hawaasa saaxiluu irraanis akkasumas miidhaa gahaati jira jechuun beeyladoota tokkicha dhuman immoo dirreetti baasanii akkaanii fi ibiddaanis gubaa jiran hawaasni Keeniyaa jiraatan beeksisaniiti jiran. Rakkoon hongee biyyoota adda addaatti hammaateen. Raashiyaan ibsa gara Izraa'eliin baafteen Ameerikaanii fi Iraan wal marii gara Nukuleeraa irratti godhaadaa jiran akkaaniif itti fufan jechuu Raashiyaan gama ministeera dhimma haajaa alaa isiitiin beeksisteeti jirti. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Muhammad Hassan Alii godina Baaleetti argamuudhaan holqa Soof-Umarii fi akkasumas iddoowwan adda addaa kan tuurizimii godina Baalee daawwachuun isaatis dhagahameeti jira. Kana irraayis waan dhageessan qabdu. Kooriyaa Kibbaatti miseensi paarlamaadhaa tokko immoo shamarran biyyoota biraarraa dhufaniin daa'ima dahaa jiran jechuun himatan. Oduu keenya bal'inaatti wayitaaniif dabarrutti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Muhammad Hassan Alii godina Baaleetti argamuudhaan holqa Soof-Umarii fi iddoowwan tuurizimii adda addaa kanneen godina Baalee keessatti argaman daawwachuun isaatis dhagahameeti jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa biyyattii isaa bareedduu irraa kan waggaa hedduuf biyya ormaa ture amma immoo godina Baalee bahaatti argama. Ergaaniif gara biyya isaatti deebi'ees rakkoo hamaa kan biyya isaa ammaan dura argee turee fi babbareedina biyya isaa ammaan tana ijaan arguun daawwachaatii jira. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kun immoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa deemuun ergaaniif dhufeef yeroo jalqabaatiifis gara godina Baaleetti imaluun daawwannaa taasisaatii jira. Misooma magaalaa Roobeetitti argamuu fi akkasumas kooriidarii iddoowwan adda addaatti paartiin badhaadhinaa naannoo Oromiyaa kan hojjetame mara daawwachuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii ni gammachuu isaanitti dhagahame ibsataniiti jiran. Haaluma kanaatiinis immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Muhammad Hassan Alii biyyattiin babbareeduu isii beeksisaniiti jiran. Amma immoo gara oduu keenya kan lammaffaatitti wayitaaniif dabarrutti ministeerri dhimma haajaa alaa Raashiyaadhaa ibsa gara isaatiin baaseen Iraanii fi Ameerikaan walgahii isaanii akkaaniif itti fufan jechuu beeksisan. Walmarii Nukuleeraa kan irra jiran irratti walmariin isaanii akkaaniif itti fufu jechuudhaan beeksisaniiti jiran. Waldura duubaan dhiyeenya kanaafis walmariirra kan jiran Raashiyaanii fi Ameerikaanii fi Iraan walmarii kana irratti osooniif walii hin galin kan addaan bahan ta'e. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaadhaa Oomaan erga bilbilaan ministeera dhimma alaa Oomaaniif bilbileen marii irrattiinis booda marii Iraanii fi Ameerikaa gidduutti eegalame akka itti fufu jechuu gaafatan. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaadhaa Sargeen Zaalfoorii fi gita isaanii kan Oomaan Badirii Al-Saadiifiin biyyoonni lamaan jidduutti waraana hambisuufis marii isaanii itti fufuu qaba jechuudhaan beeksisaniiti jiran.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa ibsa baaseen carraaqqii jaarsummaa Oomaan garee lamaan walitti fiduudhaaf goote haalaan bareedaadha jechuudhaan gammadaniiti jiran. Marii Ameerikaa fi Iraan kana eegale jimmata yooniif ta'us jilli Iraan ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachiin durfamu jila argama addaa Ameerikaa Istiifi Wiitkoofiin durfamu waliin wal arguun Oomaanitti marii gaggeessaniiti turan. Marii kana irrattiinis immoo Oomaanitti mari'atameen akka ibsametti ministeerri dhimma alaa Oomaan gara lamaanii wal marii dhimma sagantaa nikuleeraa Iraan irratti marii jabaa gochuu fi fedhii qabaachuudhaafis mariin itti fufuudha qaba jechuun ministeerri dhimma haajaa alaa Oomaan beeksisan. Garuutu immoo marii Ameerikaa fi Iraan kana eegaluu isaatiinis duratti Ameerikaan dooniiwwan waraanaa isiidhaa gara giddu galeessa Iraanitti ergaanii fi bobbaasteen booda ture. Garuutu immoo Oomaan yeroo hedduuf irra deddeebiidhaan isaan lameen kana gidduutti mariin akka ta'amu jechuuf kan gaafataa turanis Israa'el, Iraanii fi Ameerikaan immoo wal afaan deddeebifannaa guddaarra jiran. Garuutu dhimma kana irratti ni ilaalchisee mariin gara Oomaanitti akka gaggeeffamu jechuudhaaf Israa'el, Iraanii fi Ameerikaan achitti wal arguun isaaniiti dhagahame. Garuutu immoo achitti wal arguun marii isaanii kana irratti osoo waliif hin galiin kan adda bahan ta'ullee garuutu immoo yeroo ammaa kanaatiifis marii isaanii akka itti fufan ta'uu mul'ate. Oduu keenya isa itti aanuunis immoo seensi Kooriyaa Kaabaa tokko immoo gadi ba'uudhaan dubartoonni biyyoota biraa irraa dhufan biyyattii keenya keessatti daa'ima dahadhaati jiru jechuudhaan himaniiti jiran. Kooriyaa keessatti daa'imman achi keessatti dhalatan qondaalli kibbaa hanga daa'imman dhalatanii dabaluufis shamarreen viitaaminii yookaan siikiin laankii irraa fidanii jechuudhaan yaada isaa haala kanaan itti fufe. Kiin sun hoogganaa bulchiinsa Jiidoo yoo ta'us shamarree as yoo dhufte dargaggoota baadiyyaatti heerumsiisuudhaan daa'imman akkaanii deessuus gochaati jiran jechuun Kooriyaa Kibbaa keessatti dhaamsa kana dubbateeti jira. Garuu immoo Kooriyaa keessatti torbee darbee dubbateem Kooriyaa Kibbaatti hammi daa'imman dhalatan akka addunyaatti hir'achaa jiraachuudhaas waggaa keessatti immoo 60 keessatti uummata miliyoona 60 ta'uu walakkaan hir'achuu isaatiitu himama. Suudaan keessatti lolli yeroo hedduudhaaf deddeemaadhaa ture. Kaaniif dararama nagayaatiin xumuramu jechuudhaan dubbataniiti jiran. Suudaan yeroo hedduuf waraanni isaan jidduutti deddeemaadhaa ture kun immoo namoota hedduu fi lammiilee dhibbaan lakkaa'aman kan galaafate ture. Amma immoo gara nagayaatti deebifamee akkaaniif xumuramu jechuu gamtaan Araba Emireetotaatii fi Ameerikaan gaafachaati jirti. Garuutu immoo Suudaan Umar Abdallah Hamdagaalootii fi akkasumas hoogganaa biyyattii Abdul Fattah al-Siisii jidduutti lola deemaa jiru kana gara nagayaatiin akkaaniif xumuramu jechuuf Ameerikaanii fi gamtaan Araba Emireetotaa gaafachaadhaati jiran. Suudaan immoo rakkoo hamaa keessa kan galaniiti jiran Ameerikaanii fi gamtaan Araba Emireetotaa gara nagayaatiin akkaaniif lola isaanii fudhatan jechuu eegalchiisan. Gamtaan Araba Emireetotaa dilbata kaleessaa karoora nageenya Suudaan kan Ameerikaan deeggarame simachuuf beeksiseeti jira. Waraanni hamaan Suudaan keessatti adeemsifamaa jiru kan keessatti UN yeroo hedduu walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabdi jechuudhaan himatamaati turte. Kaaba kibba baha Keeniyaatti kutaa bulchiinsa Maandeeraa keessatti hongee dheeraa jiraattota balaa hamaaf saaxilaa jiraachuu gabaafame. Caamsaa darbe roobni gahaan kan hin roobne yoo ta'us kunis horii akka dhumanii fi hanqinni nyaataa akkaaniif hammaatu taasiseeti jira. Jiraattonni naannichaa ibsa kennaniin naannoo ganda daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irratti kan argaman amma sadarkaa akeekkachiisaa irra jiraachuun isaaniitis dhagahameeti jira. Jiraattonni ganda horiin isaanii jalaa du'ee gara dirree fagootti harkisanii gubuudhaaf dirqamaniiru jechuun gabaasa
fayyadanii gabaasaatti jiran. Re'ee koo hundaa'uu na jala dhumanii jiran jechuudhaan kan dubbate Bishaar Maaliin Muhammad jiraataa ganda Tawakkal tajaajila oduu Faransaayiif himeetii jira. Sana keessattis immoo tiksitoonni hedduun horii isaanii dhabaniiti jiran. Lammiileen Itoophiyaadhaa 800 ol Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mandeeraa jiraatan gara biyyaatti deebifamaa jiraachuun isaanii mirkanaa'eetti jira. Lammiileen Itoophiyaa 800 ol kan ta'an dhalattoota kibba Itoophiyaa ta'aniif Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mandeeraa jiraatan kutaan akka ari'aman jechuun ajajni kennameetii jira jechuun ibsan. Hoogganaan naannoo hanga gurraandhala 5 bara 2026tti naannicha gadi dhiisanii bahaniif ajajuun kan gabaafame yoo ta'us kuni immoo sababa osoo hin taane rakkoo nageenya duudhaa fi ilaalchisee gidduu isaanii jiru irrattiinis kan mudate ta'uu ibsaniiti jiran. Kuni immoo kan tahame ajajni kun ammajjii 19 bakka bu'aa uummataa irraa kan kenname yoo ta'us lammiileen Itoophiyaa ari'amuudhaaf jechuudhaan akkaaniif ibsaniiti turan. Bulchiinsi Mandeeraa keessatti hooggantoonni biyyoota hedduun immoo garuutuu dubbii kana osoo hin dhageenye callisanii jechuun ibsan. Ajajni kun namoota kanneen irratti dhiibbaa geessiseera kan jedhanis turus garuu immoo ragaan seera qabeessa waan hin qabneef akkasumas yakka naannicha keessatti heddummachuun kan wal qabate ta'uu isaatis jechuun lammiileen kun akkaaniif gara biyya Itoophiyaatti deebifaman mirkanaa'eeti jira.